Diktaatorii aan dhuftan hoo? Takkee kiyya. Takkee. Takkee. Dhugaa jiru. Dhugaa Takkee. jiru yoo namani Takkee ko. anaaf ta'a. Jaarsa nana na dhaga'i. Yaa. Maafi olii gaffiffii daatiitu tiksii tokko irratti waliin galiinii. Lakkii garuu. Lakkii. Tiksi isan irratti haasaa jiru Yesuus waaqa akka ta'e Yesuus Hin Yesuus jiru. tamanuuni Akka tiksii waaqa akka Yesuus ta'e jedhu tamanuun hin finne takkee koo. Yesuus Takkee. tamanuun Hin sobiin gaa Yesuus mootummaa waaqa tamanuun dhabdaan. Mootummaa waaqa dhabdaan jireenya bara sobiin. baraa akka kennu dubbata. Mootummaa waaqa dhabdaan sobiin takke. Please. An wajjin akka jannata galuu gatiin Yesuus barbaaduufan tamanuun takke takke na ani dhaggeeffadhudha. Takke ani Yesuusin na ala ani Yesuusin ala jireenya hin beeku. Ani dhaggeeffadhu Yesuusin takkee ala kiyya. Takkee kiyya qoy. ifii Qoy akka takkee jiru hin kiyya. beeku. Anna wajjin akkati jannatatti galtuun barbaada obboleessa koo hiriyaa koo gatii taateef malee hamma kana yeroo gumni wanti si wajjin nu haasofsiisu tokko illee hin jiru beektaa. Namni Nuun Yesuusin yeroo nuti gane xiqqata. jannata galu. Kotto kasittani mana. Baay'ee Yesuusin na caalaa namantu ati dhugaa dubbachuudhaaf. Ana caalaallee Yesuusin hin beektu takkeeti. Na amantaa? Hin beektu Yesuusin ana caalaa. Yesuusin anatu beeka sirra. Sirriitti beektaa hin gante malee. Hin gante situ gane Yesuusin. Ganuu jechuun maal jechuudha? Utuu beekanii hin beeku jechuu, utuu ilaalanii hin argine jechuu, utuu dhagaanii hin dhageenye jechuun ganuu jechuudha. Ani garuu Yesuusin isan ganee ture irraa nan amane reefuun amanaan Yesuusin. Waaqa ta'uusaa moo ergamaa ta'uusaa? Wangeelli maal jedha waa'ee Yesuus? Hin ergame jedha ilmi namaa jedha malee takkaa Wangeelli waaqummaa isaa ofii isaati ragaan baanee Maariyaa maatii isaa ragaan baanee Waaqayyo abbaan isaa ragaan baanee fi baasee sitti maan jedha gooftummaa fi waaqummaan immoo adda adda siin jedheera. Maaf hin liqimsitooti liqimsi bishaan si bira hin jiru? Bishaan si bira hin jiru? Yesuusiif ragaan baane. Eenyu? Yesuusiif ragaan baane. Eenyu? Waaqayyo abbaan. Maal jedhee ragaa ba'eef waaqummaa isaa? Tokko isatti kan hin amanne Yohaannis 3:15. Waa'ee itti amanuurra hin jiru waa'ee itti amanuurra hin jiru takkee itti amanuuf waaqummaan isaa adda adda baasee ani waan asitti amanu qaba ati waan natti amantu qabda. Dhaggeeffadhu ati waan natti amantu qabda ani waan asitti amanu qaba. Dhaggeeffadhu xiqqootti takkee. dubbadheen bakka jedha Habiibii dhiifama. Okay, Yesuusitti amanteettaati takkaaleen Hin amanne inni. takkaaleen nan gaafadha takkaaleen Yesuusitti amanteettaati. Yesuusin ni jaallattaa Nan jaalladha. ni jaallattaa Yesuusin itti amantee dhugumaan. Ati amma nama jaallattu hin sobsiifta moo dhaggeeffadhu ati amma nama jaallattu hin sobsiifta moo nu goomsita? Nama hin jaalladhu nan nu goomsaata. Eebbifame. Na wajjin ilaalla. Nama jaallattu akka dhugoomsitu sirriitti namana. Baay'een sirraa amana. Okay. Maal jedha? Yesuus immoo itti dabaleedha. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Yesuus humna isaatiin homaa gochuu kan dandeenye nama ta'a. Dubbisi kaa. Fidela tokko dubbiftee maal jedha barbaadda? Rakkoo Waan qabu. jedheef Ishi waan jedhee siifan fixa ishiitiif. Okay, siifan fixa. Abbaa koo irraa akka dhaga'etti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isaa ana erge duukaan bu'aa malee. Amma Yesuus Kiristoos humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u moo hin danda'a? yeroo sana yeroo kana dubbate yeroo dubbate qaba Yesuus. Yeroo kam dubbate gaa? Anaan bakka isin jettan isuma duukaan deema. No dhiifama adeemsa. Yeroo inni dubbate osoo hin taane hin amantamu namantu. Kana bakkuma barbaade dhaqufanii. Lakki yeroo walirraa gubaa jira. Ba'uu danda'uudhaaf handuu. Bilbilli koo isaatti dhaawwan jechaadha. Yeroo walirraa gubaa irraa waan ta'eef kutaa kanatti namantamu namantu takke. Bilbilli koo isaatti dhaawwan jechaadha. Walitti deebina teksii kana. Shaatti daawwatu hin jedhiin isii Gool jedhaa barreessaa. Gool jedhaa barreessaa. Isii kana qoshatti daawwatu hin jedhiin kana dhaggeeffadhu ishee. Humna isaatiin homaa gochuu danda'a takkee? Takkee filiis an jaalladhettee humna isaatiin homaa gochuu hin danda'a. Hin jaalladha. Okay, wangeelli kun soba jechuudha. Yesuus jecha inni dubbate kun Yesuus hin soba jedhaa taphate. Bakka sadiitti moo lamatti Yesuus hin sobsiisaa jirta. Jechi kun soba. Takkee bakki kun sobaayi.
Takkee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'udha. Piliis waaqa siif Yesuusiin isa siif jedhee du'e isa cubbuu keetii jedhee du'een si qabeera isa cubbuu keetii jedhee fannifameen si qabeera bakki kun sobama dhugaadha. Takkee Amdi milikee jira amdi. takkaaleen Amala isaati kun duraaniyyuu milikee jira amdi. Milikee jira duraaniyyuu wangeela nu jalqabsiisee bishaan xiqqoon dhugee deebi'aan abdiinis beekaa aadaa isaati. Duraanuu wal rabbis ni waliin haa ta'u. har'a garuu nama jabaa nu qabdanii galatama dhiifama guddaa. Alfaadhaa eebbifamaa rabbis ni waliin haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdii guddisi. Ijoolleen mana kana taaptaap si godhannu si qabaa ture eega silaati. Silaan seen hin ture manni kun si qabeen nan seen. Thank you. Galatoomii Ustaas. Dhugaa dubbachuudhaa fi Ayyaayye. waaw aadaan qaaloo baxaam. Rabbii ogummaa kana caalu hubannaa kana Ayyaaf caalu siif faallee dabalu. Ayyaayye. Thank you dhugaa I Amen. appreciate you. Thank you. أستاذ أحمد